بصداقتني بيا ربان بينا يقولنا فان بيني بيا بهنا ربي صداقة بس كوما يبتو كوما سديتما كوما سجلتما كفلتني بيا بهنا أرامني أكدري متي أرامني بليسة تاتي جت بولغو تاتي بولغو نما نياتو تاتي أرامني بيا بهنا بس خلاص واقع صداقة بيا بهنا نيجالي أجفدا ميتوي مكان تاجر تكوني بيا سودara بيا كيست غنا ارغا ديمتي جيا سدفا ارغا بيا روا ديمتي جيا سدفا افانم بيكتو بيام بيكتو خانا كتي ورابدي كنا بيتشامتي فيديو نبر اللينجرا فيديو كنا مونير هنا سي ارغا كنا بيتشامتي فيديو امبرات اللينجرا فيديو غسيله توكو جلتيسي اچتي چرقي ويتي ددربت توكو فانتينجرا obboleetiin tee maraattuudha jetteet obboleetitti waraabdee ergite obboleet maadaamattiin intalattiin bilbila hin qabdu maraattuudha jetteen garuu micayyattiin hin maraanne bar dirqiin maraachisan dirqiin maraatti ijoolleen dirqiin maraatti kan maraachuu iyya isaaniiti ijoolleen afaan hin beektu warri afaan hin beekne biyyaan bayna akkasittuu namni afaan dubbatata rakkoo ofii himata viidiyoo kee qalammadaa sanis ni finna haalaalanii dhaabbadhu sanis ni fida akkasumatti taa'e okay. obboleettiin ana sergadhiin siigale no tamana mara taanis tamana biiroo hay ashama kam jirtu kabajamtoota daawwattoota seenaa YouTube fayyaa keessanii annagaa koodha madda nagaa keenya kan ta'e waaqayyoon kan kabajame haa ta'u jirtu jira jecha uummata keenya ergaa tokkoon isiniif dhaamu dhufee ergaan sun maali yoo jettan obboloota biyya ormaa dhufan obboloota biyya ormaa dhufan obboloota biyya ormaa hojjechuudhaaf jijjiiramuudhaaf nama ta'uudhaaf lammii jijjiiruudhaaf of jijjiiruudhaaf maatii jijjiiruudhaaf boru nama ta'uudhaaf dhufaniif dhaamsan qaba obboloota biyya haaraa dhufaniif jechuudha innis maali hoo jettan obboloonni keenya haaraan biyya afaan hin danda'an maalummaa saba kanaa maalummaa sabni kun maal akka ta'e hin beekan uummanni isaanitti deemaa jiran kun maal akka ta'e hin beekan isaan kan beekan hojjetanii boru nama ta'uu hojjetanii maatii gargaaru hojjetanii of jijjiiru bicha qofa kan isaan karoora baafatanii dhufan jechuudha garuu waan rakkoo jiru waan yeroo dhufan waanta jiru yeroo mana bakka dhufan kana maaltu jira biyyatti deemaa jiru kun keessa maaltu jira maaltu maal faan barbaachisa maal faan wanti isaan beekan takka hin jiru kanaaf dhaamsi obboloota haaraa biyyaa dhufaniif qabu biyyaa dhufaniif qabu maal hojjetan obboloonni haaraa afaan danda'anii waan dhufeenyu afaan hin danda'an waan dubbatanii hin beekan akkatti hajajaman hin beekan waan fuudhan hin beekan taanan rakkoo cimaatu irra gahaa jechuudha yoo hojjisiistuun isaanii hojjisiistuu nagaa waaqayyoon kan eebbise hin taane rakkoo cimaatu irra gahaa jechuudha kanaaf obboloonni keenya biyyaa dhufan otoo afaan danda'an lammataan immoo nuti warri biyya keessa biyya ormaa hojjanne waa'ee biyya ormaa argine maalummaa biyya ormaa argine jireenyi biyya ormaa maal akka fakkaatu warroonni argine otoo asii hachee gorsa laannee fi biyya ormaa yoo dhufte kana rakkoo kanatu jira jennee osoo hittimne rakkoo jiru sana obboleettiin koo dhufuudhaaf yoo taate hiriyaan koo dhufuudhaaf yoo taate hiriyaatoo biyya ormaa yoo dhufte kanatu jira obboleettii too biyya ormaa yoo dhufte rakkoo kanatu si mudata waan kanatu jira biyya ormaa jechuun akka maatii keetii akka haadha keetii akka abbee keetii akka biyya kee miti rakkoo hedduutu jira kana dabarsita waan jiru muluu jechuudha of dhoksinee bilillichi isa uffannu kana bichaa itti agarsiifnee fuula keenya bichaa isa baqutti agarsiifnee uffata isa uffannu isa intini dhiifnee isa kaan itti agarsiifnee qaama keenya waan akka ta'e dhiisnee isa badaa itti agarsiifnee obbolaan biyya anis dhufee akka kee ta'a anis dhufee akka keetti hojjedhee nama ta'a anis dhufee akka keetti uffata bareeda uffadha anis dhufee akka keetti mataa kiyya tokko fadhee rifeensa koo kuulii kuulladhee hidhii dibadhee akka kee ta'a jedhanii yaadu
garuu jireenyi isaan achi dhufan sun akka kee ta'uu dhiisuu fi malaa jechuudha. Kanaaf obboloonni koo biyya ormaa keessa jirru obboloota biyya keessa jiraniif obboloota haaraa dhufaniif waan biyya ormaa jiru rakkoo biyya ormaa jiru obboleetti koo gaafa dhufte kuni si mudachuu danda'a. Kuni jiraachuu hin jira. Kanaaf waan jiru kana immoo ati karaa akkanaatiin keessa darbita. Obboleetti koo bakki rafturee jiraachuu dhiisuu mala. Obboleetti koo jireenyi biyya ormaa kana fakkaatti. Hiriyaati yabii jireenyi biyya ormaa kana fakkaatti. Yoo waaqayyoon si gargaare hojjettee argachuu kan dandeessu garuu rakkoon baay'ee dabarsuu dandeessa. Wanti jiru kana akkaataa itti nyaattu, akkaataa itti dhugdu, akkaataa itti ijoolleen isaanii maal akka ta'an. Amma fakkeenyaaf ani waan na mudateerraa isinitti himaa jechuudha. Ani obboleettiin tiyya biyya ormaa dhufuudhaaf wanta na mudatee jechuudha. Biyya keessa yeroo jirtuuf as yeroo dhuftu jechuudha. Biyya keessa yeroo jiran yeroo nuti itti himnu wanti suni illiqimsamuuf gadi hin bu'uufi garuu jechuudha. Gaafa dhufanii argan immoo hedaa wanti akkanaa ni jira. Hedaa wanti akkanaa nama mudata. Hedaa wanti akkanatti obboleettiin kiyya keessa dabarte jedhamaa jechuudha. Kanaaf amma ani obboleettiin tiyya gaafa biyya ormaa dhuftu obboleettii tiyya biyya ormaa kanatu jira. Yeroo nyaatturree nyaatarraa gisee 10 si waamu akka biyya keenya maaddii safuu qaban hin jiru biyya ormaa. Ijoollee xiqqootu si ergata. Kan waggaa 2 kan waggaa 1tu si ajaja. Akkaataan itti nyaatturree akkaataan itti dhugdurree uffannaan kirree kana jedhee hittimee rakkoon qabu nan danda'a nan simadhaa jettee dhuftee gaafa dhuftu wanti sun akkuma nan ittime jira jechuudha. Ijoollee isaanii safuu hin beekan nyaatarraa si waamu. Niitiin irree safuu hin beektu. Nyaanni akka biyya keenyatti nyaanni kabaja hin qabu. Nyaatarraa gisee 10 kaata. Dhiqannaa keerrarree sa'aatiin ati dhiqatturree sa'aatii qaba. Akkuma hargiteen mana shaaworiirree seentu. Jireenyi biyya ormaa kana fakkaatti. Uffannaan keerree kana. Haalli ati maatii fuuldura deemturree haalli ati abbaa manaa isheettiin intinii jetturree kana. Kanaaf kana muluu inni simatta taana haaraa akkas hojjettee dhuftee haa hojjetu nama dhufee haa hojjetu garuu jechuudha. Biyya ormaa keessa wantoota jiran wantoota nama mudatan wantoota jiran maddadaa kanatu jira jennee obboloota keenya biyyarraa dhufan obboloota keenya biyya ormaa dhufuudhaaf karoorarra jiran hiriyoota keenya biyya ormaa dhufuudhaaf karoorarra jiran dhufanii hojjetanii nama ta'uun rabbii yoo isaan gargaare waaqayyoo yoo isaan gargaare fuuldura isaanii rabbii yoo jiraate nama hin ta'u. Garuu rakkoo biyya ormaa jiru sana dursinee hotootti himne hamma tokko barumsa ta'aafi obbolaan asii gara biyyaa deemnurree obboloonni shamarranii asii gara biyyaa deemnu obboloota biyya keessa jiran gaafa gallee biyya gallu qin jechuu an akkas birriin qabaan akkas jechuu dhiifne obboloota daandii irratti dhufuudhaaf paaspoortii baafachaa jiranirree obboleetti koo paaspoortii baafachuun keessirriidha. Garuu biyya ormaan irree hojjedheen ture kanatu jira. Makiina keessatti taaksii keessatti wal barsiisa dhugaa waaqayyoo jechuudha. Kanatu jira. Rakkoon kanatu jira. Biyya ormaa yoo deemte wanta kana si mudata. Wanta akkana yoo dandamatte garuu kanatti bahuu dandeessa jennee walaa barsiifna. Please dhugaa waaqayyoo jechuudha. Innaa obbolaan asirraa yeroo bu'an baay'ee tokko gara nama nyaatu. Biyyi ormaa jechuudha. Anaaf sii dhiisitti isa abbaa qabeenyayyuu waan ishiin goote argineerra. Biyyi ormaa ani duratti biyyi ormaa ana bichaatti yookiin immoo kan na fakkaatan bichaatti garaa jabaattis garuu abbaa qabeenyaatti irree garaa jabaatti. Kanaafiyyuu obboloota koo sagalee isinitti hin baay'isu. Taaksii keessatti irree wal barsiisa. Daandii irratti irree wal barsiisa. Rakkoo biyya ormaa jirtu jechuudha. Dhaqxeen hojjetanii biyyi ormaa kana jala murteetti garuu rakkoo jiru. Rakkoo kanatu jira jedhiitii itti obbolaa keetti hiriyaa keetti nama ati beektutti nama daandii irratti argitetti nama gara biyya ormaa dhufee hojjechuudhaaf ka'utti itti kanumaan isiniin jedha. Rakkoon maatii obboloota keenya irra gahaa jiru rakkoon obboloota keenya boochisaa jiru baay'ee tokko garaa nama nyaata.
walaa barsiifnu please na waan dhaggeeffataniif galatooma.